akkasitti nama nuyi. Okay, isa hin fudhattu jechuudha. Akkasiin jedhee mere abbaan abbaadhaa ilmi ilma isaatii karaa dhalatee hafuurri qulqulluun ammoo kan inni karaa ilma isaa nurra dhangalaaseedha akka jedhee fudhadha jedhee ifa godhee ture mitire. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 irra akkuma jiru sanitti anjirmaa isin damee kiyyaa abbaan kiyya kadhaa beeku ka jedhu san akkasumatti fudhadha jedheen. Malee kiyyatu wanna godhee miti networkii kiyyatu eenna baaseetiin ture. Ayyee sadan tokkummaa waaqayyootti neetiin nageenne sadan tokkummaa waaqayyootti namantuu jechuudhaati. Yaa akka jecha akka jedhu hin jiru macaafa qulqulluu keessa illee waan ta'eef akkasitti hin fudhadhu yaa. Akka macaafa qulqulluu keessa hin jirreen beekaa bar. Itti namantuumi jechuu kiyya malee. Macaafa qulqulluu keessa eegan jiraanne kama macaafa qulqulluu keessa jiru mari'anna kaa. Isa tiyorii macaafa qulqulluu keessa hin jirre puruufii gochuuf karaa kanneerra kama macaafa qulqulluu keessa jiru mari'an. Fakkeenyaaf abbaan jira. Ani sasanii dhaamete maal maqaan abbaa jiru maqaan ilma jiru maqaan hafuura qulqulluu jiru macaafa keessa jira maal irraa maranne sakan. Anka jedhee sadan waaqa tokkummaa waaqayyo kan jedhamu sillaasee jedhan kiristaanota aman sadan abbaa ilma hafuura qulqulluu sadan waaqa tokko jetteetti amantaa. Akkasitti nama nuyi. Okay, tamam. Eeshi san dhiifneetiin jirra. San nama biraadhaa itti barbaadna booda irratti inshallah ta'ala marii lamaan kan keedhaa sanii wajjin madanna. Okay, inshallah keessa na dubbisiitii tartiiba itti goona. Isa san irraa dhiifneetiin jirra ijoo. Yaa asirratti wanti xiqqoo ustaaz wanti ifa godhu akkuma gaafa viidiyoo irratti ibsa godheera. Viidiyoo irra kiliirii dhaga'uu dandeettu. An kiliirii jedha muree kanan jedhee abbaan abbaa akka ta'e ilmi ilma akka ta'e hafuurri qulqulluun hafuuruma akka ta'e akkasuma mari'adha malee sadan waaqa tokko akka jedhu loojikii akkasiin argine waan ta'eef isa akkasitti hin fudhadhu san akkasitti hin mari'adhu sin jedhe amma si galee yaani. Wanni abdoo fi goobana wanni maqaa dhaheef beektee pheenteen akkasitti amantii ortodoksii illee ni amantii kaatolikii illee ni amantii sadan waaqa tokko jaanii amananii isa kana mirga qabdaati inni itti amanu jechuu mirga qabda. Rakkoon qabdu sanii amantii akka barbaadde amantee akka barbaadde na wajjin mari'achuu mirga qabda. Eenyulee sin dirqisiisu amanuu qabda jedhee. Asumaan fakkeenyaaf ani akkasi amanaa akkasi si deebisee kaan gaafii yeroo baay'ee gaafatamaa waan ta'eef ka joonii fi waajiin si deebisan irratti reakshiiniin kee maal ture? Nda sanii maal goona na gaafattatti waan sanii ijoollee xixiqqoo jalaan dubbannu ijoollee argite. Maaf sin gaafadhu irra deddeebi'anillee gaafatanii viidiyoo hojjetaa waan ta'eef. Akka penteeti taati waan ati adventisteedha amma ifa baafteetiin jirta bar sillaa jettu nama nu jetteemi jarri sadan waaqa tokkummaa waaqayyootti namanna jedhanii gaariidha. Isa sana ammoo ani duraa dubbadhee jedhama viidiyoo irra deebi'anii ilaalan abdoo fi gooban barsiisota isaanii hafidanii ijoollee xixiqqoo ammoo maal godhu jaala dubbanne barsiisota isaanii hafidatanii penteen. Barsiisota barbaadani malee ijoollee xixiqqoo maal godhaa goona isa ijoollee xixiqqoo ijoollee kenninaa fi ijoollee wajjinaa isaanii. Yaa garuu waamicha hundumaa goota waan ta'eef waamichaaf deebii isinii kennanii akkasumallee jettanii maal irra deebisuu diddarree. Maal deebisan isaa ijoollee xixiqqoo maal ati beeso naga qabdaati. Ijoollee haasawaa jala qabdee nambar ijoollee si galtee. Ijoollee haasawaa jala qabdeetiin erga sanii ammoo wanna jettaasa. Ijoollee waan ijoollee nu gaafatiin dhisi ijoollee. Ijoollee kenninaaf yeroo biraati. Asiin dura Kaaliddi mucaa Joon jedhamu sanii fi tole jedheetiin ture waan Yesuus irratti ni mari'anna jedhanii dhiyeessitee achi badde. Ammallee mari'anna jennaan ijoollee kenninaaf hin jiran kun Ahmadillee jira. Aliin Faati jira. Kaalid Faati jiranii. Nama baay'ee jira. Si galtee namni wajjin mari'atu ka ijoolleedha ijoolleedha. Maal hogguu marii dhiyeessinu kiristaanuma xixiqqoo wajjin dubarallee wajjin maal shamara wajjin illee seen hin jettu reeful takka. Maal taati beeku. Shamara waliin seentanii sadarkaa si kennineeti si wajjin mari'annaa dhinumaa shamara wajjin seenaan hin jechuu jirtu. Maal sorry waan mafu. Ijoollee xixiqqoo wajjin seenaati saniin haasa'iin sannii isaati nama simnaa dheessi wajjin haasawee. Yoo barsiisota qabaatan barsiisota maqaa dhahee jira barsiisonni an maqaa dhahee suni yoo dandeettii qabaatan irratti haa hirmaatanii wajjin ni haasofna akka peenteetitti jechuudha. Malee ijoollee wajjin ni miti ijoollee wajjin haasofna. Yalla akkasiitii tole keessa na dubbisiitii jabaadhaa amma karaarra jiraatan. Tole. Akka peenteetitti dubbadhee jira maqaa dhaheetiin jira abdoo fi goobana barbaadanidhee ni jira. Goobanaa fi abdoon yoo dandeettii qabaatanii
dhufanii haa dubbatanii akka barsiisotaatitti si galtee asiin dura marii akkana dhiyeessinee jennaan nuti barattoonni jirra barsiisota miti nuti barattoota isaaniiti barsiisota miti jedhanii dubbatanii turan. Barattoota akkuma barattootaatti qabna yeroo ta'a. Olii gadi noonu akkasiiti ayyee jabaatu. Isarra waamichi sirreessu isinirra ture waamicha garuu jeneraalii gootanii jeneraalii abbaan mari'achuu barbaade hundumaa jettanii kanaaf kan isaanillee deebisu isinirra ture nama immoo tuffachuun gaarii miti. Nama hundumaaf akkuma ta'e kabaja kennaatuma hedduma deebii kennuun bareedaadha. Anyway karaarra jirtanii waan dafeeni. Nama tuffachuudhaa miti barra. Ayyee ani ijoollee si kenna wajjin mari'atta amma kunoo ijoollee shamaraa wajjin mari'atta hin tuffattu. Shamara muslimaa wajjin mari'atta ta'e. Ijoollee shamara sadarkaa kan keetti amma shamara muslimaa wajjin mari'adhiyoo siin jedheen. Annama tuffattu baasee kunoo ijoollee hunduma Aliifa wajjin namoota Ibnu wajjin nama wajjin marii guddaadha barsiifiyyuu faayidaadha. Nama kuma sadii akkuma afurtu taa'ee ittiin daawwata. Shamara wajjin seeni mari'adhu itti beesa yoo siin jedhani mari'attaati. Ishiyetta. Annama tokko wajjin lakki. Ibnu wajjin Alii wajjin namni waliin mari'anne jiru wajjin mari'adha wajjin deebii mucaa mucaa wayillee ka Jimmaa barsiisu wajjin si waliin mari'adha jennaan seenee waliin mari'adha annama kamii wajjin mari'adha annama marii xixiqqaadha kun marii akka tasaati ber kun mariin yaamameet guyyaa akkana argamaa jedhamee irratti mari'atama waan sii galtee yoo ati dogongorri kan kee faca'u yoo ati sirrii dubbatti sirrii kan kee faca'u sii galtee wanni dhugaadha faca'u jechuudha sii galtee namo hedduu nama taazaba isa kana marii akkana irratti ammoo ijoollee fidanii ijoollee wajjin wal arrabsanii hin baan asiin dura qiimaatti godhee bar gurbattii joon jedhansanii kootu mari'adhume jedheen kompiitara afoo kaa'eetiin arrabaan cuquq erga sani ammoo asii wanna mee ragaa mul'isaatiin deemi waan tokko maal si afotti miti gaaf duraadha amma kana seeni jedheeni jennaan ani ragaa sii kennati deemi dubbifadhu naan jedhe waan adaban qabne ijoollee akkanaa wajjin mari'adhu jettaati nagaa qabdaati. Fayyaa jirtu akkam naguma galtanii? Bakka nagaa jiraatte walla nagaatti deebi dibbeessa sirriin ayyaama kana nuun haasofsiisini jedhu tartiibatti goonee mari'anna. Isa kana abdoo fi goobana keessaa yoo jiraatanii jara barbaada irra caalatti sii galtee abdoo fi goobana barsiisota biraadha yookaan qeesiisanii qeesii gaaf duraa sanillee qeesiin biraallee yoo jiraate hatta masarat illee yoo jiraate kunoo masarat taa'ee illee yoo jiraate wallahi waan tokko sodaa takkan qabnu islaama maratti masarat taa'ee maan jiraate masarat taa'ee akkasumallee kabiraallee haa jiraatu namoota gurguddaa yookaan barsiisota ta'an yookaan namoota qoosii hubannaa qaban namoota keessa wajjin mari'achuudhaaf duraa yamsideessinee jirra. Kaamatti jette sanni ajandaa sanni lamaan ammoo si wajjin mari'annaa kaan sadaffaa sana ammoo namni itti amanu irratti dhiyaata oke. Waliin dubbannaa rabbi alaafisu. Disciplining irratti si wajjin qindeessinee guyyaa irratti qabnee inshallah ni mari'anna oke. Mari'anna rabbi alaafisu tole. Fudhataa ta'u.